Atinaaf lubbuudha siif aannan siin je'een maqaa si moggaasaa dhandhama jaalalaa siituun na obaasaa aannan dhama qabalakkisiin madaalu naaf maqaan kee adda isa aannan caalu utubduu onnee koo kan dhugaa jaalalaa nadhii siin jedhure damma isa walalaa ittiin si waamuufan maqaa addaa dhabaa dammi sin madaalu lakkii gagaa qaba of biraa si dhabee tasa arguu hin fadhu warqeedhaa fi meetii albuuda siin jedhu keen waan siin jedheen isaan si waammadhaa ba'aa jaalala kee ofirraa obbaafadhaa onnee koorraa fuudhee ittiin si waameera dubbuu koo siin jedhee si moggaafadheera jaalala isa dhugaa sirrattan hubadhee siituu anaaf dawaadha baasee yoon dubbadhee siituu raabsaa kootii isa hidda dhiigaa yoon sirraa fagaadhe qalbiitun na fiigaa sumaadha kannaan koo inni gaafa dhabaa fayyaa koos kan keetii cabni kees naaf cabaa takkallee jireenya anaaf si dhabuudha narraa hin fagaatin ati naaf lubbuudha jettii walalooni akkasii haadha mana fi faarsuun uumaan qabu. Ay carraa keessatti namuu baay'ee jeequte qaama baaragee namuutu. Habibi. Shukran isi galatoma. Akkasii waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irra deebii. Sindabarte jirti. La. Khadir laman deemu. Akkana jettee argeen beekte. Khadir laman deemu jambeete. Kee nashida. Mena shidatan Faransi ninjana barreessaadha. Kan yeroo hundaa unijraami ittiin jiraannu kalaama Rabbii subhaanahu wa ta'ala Qur'aana sanifoo insha Allah suuraa jabduu ta yeroo hunda qaraanu salaata keessatti Ummul Kitaab Faatihaan isinii qaraa. So insha Allah dhageeffadhaadha. Garuugaa ani ustaazaa siimiti barataadha nama barachaa jiru hadaraa ustaaza kanaan jennee gamanumaan isinitti dhaammadha insha Allah faatihaadhaan isinii jalqaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Akkasii obboleeyyan keenya hundi keessanuu addaan bu'uudhaaf dhiyaaneeti jirra. Daqiiqaa muraasa waliin turra. Obboleeyyan keenya kaayyoon keenya guddaan naa fi giiftii dureen xiyyaa haati mana kiyyaa kabajamtuu fi jaalatamtuun giiftii dureen Sumayyaan kaayyoon nuti asitti liivii baanee keessaafuu guyyoota sadiif wal duraa duubaan isin wajjin sagantaa teenya gammachuu teenya qoodachaa jirruuf Sumayyaan fakkeenya obboleeyyan keenya shamarraniiti. Keessaafuu akkasuma obboleeyyan keenya kan karaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa اهدنا الصراط المستقيم خربين جيسن خرا دريرا سن ورا هن أجره ورا دان دي سن الراج فمه إسان سن يفكين أكتاتي أرجمتتي فولدرا في اللي حال سنين أكتفوفتو فكين يبدا أكتاتوف إسيرا أكوا برتنيف نورا أكوا برتنيف even warroottan bultii jaartanillee jechuudha naafi Sumayyarraa akka waa baratanii fi wanni hojjetan yoo barnootaaf tahee waa takka rakkoon qabu. Kanaafuu hundi keessanuu akka nurraa baratan qofaa fi kan dhufnee liivii baane malee dhimma biraa tokkoo fi miti waan takka barbaadaa fi miti. Baay'ee takka isin jaalanna ammas isinilleen Anas tehe Sumayyaas baay'ee jaallattanii nulleen baay'ee takka isin jaallanna. So kanaafi namootan gaaf tarii ilaalchi keenya kun hin galiniif tarii suutatti ni galaaf jeetii yaada. Saniif inshallah akkasii kuwa qabaadhaadha. Abshira. Jarraan koodhaasa seenanii beektaa madarakii tokkorraa madarakii tokko yoo tarani abaluuf carraa kennina jedhanii taranii sanumala kan keenya baay'ee galatoomii mee giiftii duree arraa sagantaa arraan tanaa waltajjii teenya isa sadaffaa fi akkasuma isa xumuraa yeroof kan isa xumuraa inshaallah sagantaan itti aanu kan qaamaan wal bira dhufnee akkanumatti hawaasa keenya wajjin gammachuu ittiin qoodannoo kan ta'uudha inshaallah. Garuu kun kanarraa guyyaa boodaati kan keessaafuu gama tiktookiitiin viidiyoon baanee si waliin gammachuu teenya dabarsinu akkasii kuwa qabaadha. Isinirraa isin turru wahii yaadadhani beeyta waa'ee isinirran turru kanarratti adeera kiyyaa Sheekh Mustafaa Sheekh Saadiq Rabbiin umrii isaa haa dheereessu. Keessaafuu ulamaa'onni keenya darasoonni baay'een warroottan diin Rabbii baratan Sheekh Mustafaa Sheekh Saadiq namni hin beeyne hin jiru. Abbaa darasootaa, abbaa ulamaa'otaa, abbaa rakkataa jechuudhaan beekama. Koodiin inni ittiin beekamu jechuudha Sheekh Mustafaa Sheekh Saadiq narran turin narraa hin turinii siin jaam. Masgiida deemu hundatti jechuudha deemeeti ol ka'ee jechuma lamaa sadii siime jechuudha. Akkasitti inshaallah jecha isaa saniin yaadadhee narraan turin narraas hin turinii waan jaamusan jechuudha. Saniifuu inshaallah isinirraa isin turru isinirraas hin turru akkasitti daqiiqaa xiqqishoon nu hafee sagantaa teenya ni xumurra. Daqiiqaa hangaafisan gastii bannee waliin marihannee yaada wal dabarfannee inshaallah akkasitti xumurra. Sujudaan gara giiftii dureetiin achiisin dabarsaa. Falyatafaddal mashkuuran homaa jira. dubbiin harka balleessanii barsiilaayyuu yaa ta'u gara ta'u mala akkuma waliigalaatti obboloota fayyaa inshaallah yeroo dheeraa isinirraa fudhannu tarii sababbiin nuti karana baaneef har'a jalqaba irratti gama kootinanii isaanii fi isaan tokkuma abbaa fi ilma dhabdi waan asirri 10-30 fakkaata.
nuti tokkumadha. Sagantaa galateeffannaati. Ani maalin nu badhaan tokko rabbiin gaditti nama qabaachuunis nama ni fayyada maaliifi jalqaba irratti alhamdulillah rabbiin galatoomuu itti naansu danda'amu. Yeroon gadda koottis yeroon gammachuu koottis akkasumas gammootiin yeroon kophaa jirus waa hunda taatanii kan nafaana turtan hundi keessanuu jalqaba irratti guddaa galatoomaa warra rabbiin gaditti har'aan nageessanii akka amaanaatitti anaa warri bachaa turtan galatoomadha. Amaana sammuu fuutaniitiin isaan biraan geessanii isaanis immoo hanga wajjin jiraachaa jiru keessatti rabbiin umrii isaanii naaf haa dheeressu. Isaan yoo nan jedhu kana kaamuu nama baay'ee isinitti fakkaatina aadaa keenyatu isaaniidhaan ijoolleen arsiin beektanii isaan jennee akka waamnu nu godha. Jiru gammachuun jiraachaa jira alhamdulillah. Du'aa dhuma nuuf godhaadha. Gammachuu har'a irra jiru kana immoo hanga tokko daqiiqa muraasa haa ta'u walumaan qoodachuudhumaan fida malee waan biraas miti. Isaan akkasuma laayivii isaanis akka kan koo hin fayyadamaniyyuu almatu walumaan mari'atee uummata kan keenya kanallee galateeffachuutiin gaafnaa yeroo gaddatillee gadda keenya wajjin dabarsaa jira. Yeroo gammachuutillee gammachuu keenya laan kana dabarsaa jiranii akka obboleessas ta'anii akka abbaas ta'anii akka waa hunda taatanii wallahi nafaana jiraachaa turtanii guddaa galatoomadha. Akkasumas immoo warroonni arrabsaa naan qeeqaa naan tuffataa waggaa takka guutuu na arrabsaa baatanii suuraatu gadi galabaxaallee narraa dubbataa baatanillee anaaf maal naaf ta'aa deemee jabina naaf ta'aa deemee jechuudha. Malee naaf isaan deemu namni tokko yeroo baay'ee jiru namaa keessatti galeetiin si kiffisuudhaaf deema garuu kan nama uumes kan nama jiraachisus rabbiidha alhamdulillah. Rabbumatu uume rabbumatu dammoo riskii nuu kan irra nu jiraachisa waan ta'eef isin naanaaf yaani utubaa naa taatan jechuu danda'a. Maaliifi akkuma daran qormaatamu daran jabaachaa deema. Akkasumas dammoo namoonni baay'ee kan na qormaataa jiraatu malee kan jabaadhaan jedhaa ofirraan jedhee harka na qabee rabbiin gadi tarraan nageellee ni jirtu isin jeffasanuu galatooma. Akkasumas dammoo saayibban kiyyaalleen galatooma barsiisonni kiyyaalleen galatoomadha. Baabii kiyya sinillee guddaa galatooma ishii sinin jaaladha sinin kabaja rabbiin umurii dheeraa siniif yaa kennu. Rabbi jechaan isin jaaladha sinin jedhu hooma hundaaf jechaan isin jaaladha ishii. Abshir. Rabbiin ati isaa jetteen jaaladdeetillee rabbi si haa jaalatu. Amin. Waan baay'een dubbadha garuu narkaa yaani jira miti si fuulduraa taa'ee dubbachuun narkaa balleessa. Baddi beektaa uummata kana waan baay'een dubbadha laala sosin viidiyoo cufattanii raattanii. Abshir. Yaa wallaa cuftee kutuudha moo? Hin ta'u. Dubbadha sagantaan teessanii kan isaatis. Akkasii inshallah sagantaa teenya gara xumuraatti deemna. Akkam jettan? Akkasiidha inshallah. Tarii torbee guutuudhaanis mashguuladha waan ta'eef yeroo hin qabani. Anilleen tarii akka duraanii tiraadhaan yaani wanti duubatti na deebisu tokko hin jiru namoonni tokko tarii laalcha nama tokko yoo laalu akka duraanii miti baddeertaa amantaarra dubbachuutti nu dhiifteertaa warri jettanii ilaaltanillee ani kaayyoon tiyya takkaaf takka amantaatti beekumsallee irraa qabaachuu baadhu niin jaaladha. Nama tokko wanta hin danda'u kufurii keessaa gara islaamummaatitti waamu wanti na daangessu hin jiru. Isaanis daran dammoo bamanaa keessu wanta kanarratti na cimsu malee wanta kanarratti duubatti na deebisu waan kamiyyuu raawwatanii haraayyuu kan duraanii caalaa cimeen isinii dhufa. Barnoota diinillee barsiisan kullee na barsiisaa jira. Barsiisaa koos ta'ee dammoo abbaa manaa koos ta'ee dammoo isaanillee na barsiisaa jiranii. Banagaraachillaa namni tokko jaarsarraa hin qaraatu akkas hin qaraan kan jedhamu yaada akkasiitu jira tureeyyuu. Itti na baasisuuf deemtanii amma fakkeenyaan abbaa manaa fi yeroo abbaa manaatti naa ta'u jira yeroo ustaaza naaf ta'utu jira jechuudha. Yeroo na qaraasisutti maqaa isaaniitiin carraas immoo ayyaa'u ustaaza jedhee taran isaa waama.
taayimitti qara'uun qabaa, taayimitti baradhuun qabaa. Yeroo naaf kananii haala tole yeroo san keessatti jechuudha. Kanumaafi warroonni abbaa manaa qabda illee abbaa manaa keessan ilaalee baradhaadha. Jinjanaa bichaa osoo hin ta'in jabaadha barumsa irratti illee isin jechuu barbaada. Akkasiidha nama baratee barsiisu rabbiin naa godhu. Kan duraanii caalaa cimeen isinii dhufa akka inshallah kara kan irraayyuu jechuudha. Nama na barsiisu nama diin irratti na jabeessuun qabadha malee nama diin irraa duubatti na deebisu qabaadhee miti. Kanaaf duubatti deebiti kan duraanii irratti warri yaadanillee ani kan duraanii irra cimaatiin hin jira. Yaada kana kan kaasu batala ijoollee kaafiraati. Inshallah rabbiin isinaa qajeelchu warri mikinaata rabbiin godhee kara kootiin qajeeltanillee jiraatan rabbiin isinaa qajeelchu. Kanan jechuu barbaada baabatti keessanoo maal jettan ani xumuree dhagama kan kootiin galatoomaan dhufeessan. Okay, baay'ee xiqqa galatoomii. So anis waliin jiruun qabu daqiiqaa 20 takkaaf gastii bannee daqiiqaan keenya inshallah dhumataa jira. Atileen kootu rakkoon koo viidiyoo yoo barbaadde ni cufattaa rakkoo tokko hin qabu. So anis haadha malee yeroo hin qabu. Saniif inshallah hawaasa keenya bal'aa kana xiqqisha wajjin turuu qabna. Dhugaa dubbachuuf sumeen anaaf waa hedduudha. Isilleen anilleen isiif waa hedduudha. Kan akka haadha abbaa caalu jira? Hin jiru jechuudha. Kanaaf warri koomentii adabadha. Warra sodaatu dhiisa baabaa kiyoo. Maaf baabaa jettaan isin jechaa jiru. Anilleen maamaan jaanii haadhaa isiniif ta'a. Jaartii jechuun already by the way jaartii jechuun haadha obboleettii saahiba. So jaartii jaartuu bichaaf hin laalina. Ayyaa faatoche. Niin dhufaa beenaa bakka ishii kennaa godhee akka guddaa inshallah jiraan. Nagaan turaafi. Ayyaa assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Wayii yaadadhe beenaa. Yalla tinti. Cifaata. Aha, anaa si baasa sa? Ba'uun dandeessooti? Okay.